الله أكبر الله أكبر شيخني سينا جيراني الله أكبر شيخني خينيا هيون كينيا علماء خينيا سينا جيراني الله أكبر الله أكبر تكبير 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 الله أكبر 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ya katanya. شايف لا حد يجرب المنتج قاعد يسوي منتج تحس منين كم مره Singgan, hah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warri dhaabachuu jirtan iddoo teessan qabadha. Ustaaz Ibsaanis dhufanii jiranii Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabajamoo keessummaa kabajaa guyyaa har'aa ambaasaadar Leencoo Baatiitis dhufanii jiranii iddoo isaanii qabatanii jiranii Allahu Akbar. Sheekni keenya kan hawwiidhaan waggaa dheeraa amata dheeraa asitti eegaa turre laata guyyaa tokko ni harkannaa jechaa sammuu teenya keessa deemaa ture. Ulamaa'iin keenya sheekni keenya hayyuun keenya Sheekh Amiin Ibroo baabaan baga nagaan dhuftanii Allahu Akbar. Amma sagantaa keenya eegaluuf deemna. Sagantaan keenya akka milkaa'uuf sagantaan keenya bifa bareedaadhaan akka milkaa'uuf ergaan ulamaa'oota keenya hawaasa keenya bira bifa qulqulluu ta'een bifa bareedaa ta'een bifa bu'aa sagantaa kanarraa buufannuun akka nu milkaa'uuf jecha warroonni dhaabbachuu jirtan tokkoffaa iddoo teessan qabadha. Warreen koree nageenyaa yookaan naamusaa as keessatti ramadanii huccuu tana uffatanii ala namoonni biroo hundinuu keessummoota waan taataniif iddoo keessan qabadha. Lammaffaa warroonni nama keessummeessitan keessummoota keenya manguddoo keenya bakka isaan fakkaatu nuu haayaa deema namoo amma booda dhufanis iddoo isaan fakkaatu nuu haayaa deema. Kabiraa waltajjiin kun bifa bareedaadhaan akkuma jalqaba jenne bu'aa sheeka keenyarraa ulamaa'ee keenyarraa akka buufannuuf jecha isin hundinuu warreen hojii teeknikaatii fi hojii nageenyaatii fi ijoollee asitti koree taateen wajjin hojjechuu jirtu malee isin hundinuu gatta'aatii naamusaan dhaggeeffadhaa. Irra deebinee baga waamicha sheeka keenyaa dhaamsa sheeka keenyaa dhageessanii yeroo gabaabaa keessatti guyyaa 4 keessatti yookaan guyyaa 5 keessatti akkuma sheekni assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu warra Riyaad jirtu nuun jeetti jirra jettanii sa'aa 24 keessatti
garee takka keessatti nama 2,000 oliin kan duraan namoota kana garee keessa naquudhaaf faayidaaf jecha naquudhaaf itti leellaa turre itti wareeraa turre hundinuu kabajaa sheekhaatiif kabajaa diin keessan qabdaniif kabajaa ulamaa'ee keessan qabdaniif jecha deebisaa waan kennitaniif rabbiin jazaa keessan jannataan isinii haa kafalu isiniin jenna baga dhuftan baga sheekha keenya waliin rabbi nu barsiisee isiniin jechuu barbaanna amma kallattumaan gara sagantaa keenyaatti dabarra. Takbiir. Akkuma beekamu gaa koreen sagantaa kana qopheesse sagantaan keenya hanga dandahametti gabaabaadha. Xiyyeeffannaan keenya guddaan irraa sheekha keenyarraa waa hambifachuudha. Sheekha keenya khayrii sheekha keenya nuu deemuun irraa buufachuudha. Kaayyoon keenya galma keenya guddaan kana sagantaa keenya amma dhumaatitti kabajaa fi naamusaan hawaasni Riyaad akkuma ammaan dura keessummaa bifa garagaraatiin aadaa bareedaa islaamummaatiin aadaa bareedaa oromummaa tan nama kabajuu qabnu saniin qeeroon keenya qarreen keenya dhiiraa fi dhalaan akkasumas hawaasni Riyaad hundinuu naamusa kana olii caalaa arra bakka tana keessatti garsiiftanii sammuu sheekaa keessa sheekni addunyaa guutuu deemee jira sammuu sheekaa keessa hawaasa Riyaad kan akkasiinuma hin agarree akka sammuu sheekaa keessa keenyu abdiin isinirraa qaba akkam jettan Allahu akbar. Okay, sagantaa keenya ni eegallaa. Sirata Ripaabilika Itoophiyaa kabajamoo Sheekh Amiin Ibroo hayyuu keenya sheekha keenya abbaa dhaloota kana qaru jiru hayyuu keenya kabajamoo Sheekh Jaabir Abdallah waliqabaa ulamaa'oota Saudi Arabiyaatii fi hawaasa Oromoo kan naannawa kana jiran hundaa fi waliqabaa koree kana akkasumas sheekootii teenya hunda keessummaa kabajaa keessummaa qaalii dargaggeessa yeroo ammaan tana ummata qaraa jiru Ustaaz Ibsaa Hassan as nu jidduutti argamanu hunda dura akkasumas hawaasni keenya kan waamicha kana awwaattanii asitti argamtan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sini jechuu barbaada. Sagantaan keenya qabxiilee gurguddoo hanga 10 hin caalle tokko of keessaa qaba. Qabxii sagantaa keenya wajjin arraa wal isin barsiisuudhaaf sagantaa keenya wajjin wal isin barsiisuudhaaf hanga dhumaatitti anaa fi Elamoo Raamis kan wajjin isin wajjin turru tahaa sagantaan keenya akkuma amantii keenya akkuma amantii islaamaa wali qabamiinsa keenya qawlii rabbiitiin akka nuu ta'uuf jecha sagantaan keenya quraana rabbiitiin jalqabama. Lammaffaa Allahu akbar. Lammaffaa irratti sagantaan keenya akka aadaa teenyaatitti akka aadaa islaamaa akkasumas akka hawaasa Oromoo tokkootitti akkuma baratame quraana rabbiitiin booda eeba manguddootii fi eeba sheekootiitiin kan ulaan irraa saaqamu ta'a. Sadaffaa irratti haala sagantaa tanaatii fi ulamaa'oota hayyoota sheekota hawaasa Oromootii fi hawaasa Islaamaa Riyaadii fi naannoo isii hunda bakka bu'uudhaan dhaamsa sheekaan baga nagayaan dhuftanii kan nuu dabarsan waliqabaa ulamaa'otaa fi waliqabaa koree kanaa qindeessaa olaanaa Sheekh Jaabir Abdallaatiitu nutti aana akkasuma kabajamoo keessummaa kabajaa guddaa fi iddoon kun sheekha kabajaa kanaaf jecha akka nuuf qophaa'uuf jecha bakka tana waan isin turtanii beeyna waggaa dheeraa isin turre waltajjiin kun akka nuuf qophaa'ee sheekha keenya kabajaa sheekha keenyaatiif akka nuuf qophaa'uuf dhibbaa dhibbatti yeroo gabaabatti sheekha keenyaa fi hawaasa keenyaaf deebisaa kan nuuf kennan keessummaa kabajaa guyyaa arraan tanaa
kabajamoo ambaasaadar Leencoo Baatii nu jidduutti argamu haasawaa baga nagayaan dhuftaniitii fi akkasumas ergaa yeroodhaa kan nu dabarsan taha itti aansee ustaaza keenya ustaaz Ibsaa Hassan hawaasa baga nagayaan dhuftanii fi dhimmoota haala jiruu irratti ibsa gabaabaa kan nuu kennan taha yookaan da'awaa gabaabduu kan nuu kennan taha kana booda gaayisinuu ni beeytan ninjaa jawu kana booda sagantaan itti aanu abbaa keenya baabaa keenya maaliin yaadanna baabaa maaliin yaadanna baabaa keenya sheeka keenya hayyuu keenya arra idduu isatti hawaasni Oromoo Riyaad akkasumas hawaasni Islaamaa as jiru isa arguudhaaf kan dheebochaa ture da'awaa bareedduu haala yeroo irratti ergaa jajjabduu dhaamsa jajjabaa jireenya keenya kan gara fuula duraatti nu gargaaru irratti dhaamsa jabaadha nu harkaa qabanii isaaniitu itti aana Allahu Akbar Allahu Akbar dhaamsi daawaan sheekaa booda walaloo akkasumas sagantaa kannaa garaagaraa ni qabna akkasumas gaa sagantaa jabduu tokko sagantaa sheekatti maal kannannaa sheekatti maal guduunfanneeti dhaamsaas khiishaas maal guduunfannee sheekni hawaasaa miskiina biyyattuu jiru san ittiin dhaqaa waan jiruus dhumarratti kan of keessaa qabnu taha sagantaan keenya akka milkaa'uuf akka nu wajjin turtan galatoomaa kabajaaniin gara obboleessa kiyya Elamootitti isin dabarsaa sheekotaa fi manguddoota akka nu afeeruun asumaan isatti dabarsa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الردي به حواس مقالة رياض بكهنة تركمتني قود اسمي ملو قبنا في قرة أدو أصوني فنجين شيخ نخنيا دقاقمت يونت نفلي الران هاف نجتني حال كنيقو